sirna walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Booranaa 71ffaan dura abbootiin gadaa Booranaa sadanii fi laduu Booranaa shanan keessaa qaalluu hangafni yaa'oditu jila odaa bulaa jiru. Gama biraatiin abbootiin gadaa doorii baallii fuudhuuf qophaa'anii fi raabaa doorii waggaa 8 booda baallii fuudhan jila odaa buluu irratti waan hin hirmaanneef jila aadaa garaagaraa jilatu. Sadarkaalee sirna gadaa Booranaa dabballee gammee xiqqaa fi gurguddaa kuusa raaba doorii gadaa yuuba tokkoffaan gaarfaffaa yoo ta'anii sadarkaan xumura gadaa Booranaa immoo ganamoojjiidha. Sirna gadaa Booranaa keessaa sadarkaan murteessaa fi adulaan fuulduraaf Boorana bulchuu kan itti filatamu kan itti lallabamu jila godiyyaa keessaa gammee gurguddaa gara kuusaatti ceesus ta'uu abbaan gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa dubbatu. Kuusi kun nama hoggaan qaba. Bokkuun tokko abbaan gadaa lam adulaa isaa walti jaqaba. Loon kuusaatiin godaan uchumuu fi kobuun qaba harruu fi kobuun qaba. Warri qubatu nadheen han qabaat dubartii han qabne malee huma jila hojjeta. Hormin qala horbeesin qala yoo maxana yaa hojii jammarecha hangan 8 reebbaan. Haaluma kanaan adulaan arbooraa Guyyoo booroo kan hawwattuu carfii diidaa fi adulaan konnituu soraa diidaa waggoota 8 booda baallii fuudhuun abbootii gadaa Booranaa sadan ta'an jila sirba raabaa jilachaa jiru. Aguma dabballuma jalqabne aggammee nyaachisa wal argee kee dabarre kuusom gan 8 dabarre raabom amma yaa godaannam jirraabaa hojjechuu jira. Dhaloota irratti dabballe gan 8 baane guduruu buufanne ijoollee gammee taana. Gan 8 baane gammee buufanne kuus taana. Gan 8 ammallee degana baane kuusirraa raabtaan. Abbootiin keenya aadaa kan akka nu barsiisanii nu barsiisaa dhufan amma sirba kan cufne nu barsiisan. Amma raabaa sirbuu jirra. Sirbi raabaa sadarkaa jila xixiqqaatti moonaa sirbaa fi dhokkisuu jedhamuun guyyoota 8tiif walitti aansee guyyoota 4 qoodamee jilatamudha. Warreen luba tokkoo kunneen guyyoota arfan jalqabaa moonaa jaarrachuun dullacha quraana lukaa moonaa keessatti ariirratanii qaluun moonaa naannaa jila moonaa sirbuu jilatu. Kanaan booda warri lubaa kaan fuuldura hayyoota tartiibaan taa'uun ayyoonni raabaa akkas jechaa muratu. Hai wakarabiyya. Bimudde kolorge karo azuge dulu naga garo loba. Waggoota 8 kanneen keessatti aadaa abbootii isaaniirraa dhaalanii fi jila raabummaa hunda ogeessa adulaa raabaa kanneen barsiisaa kan jiranii Abtuu Laaliban dubbatu. Raabaa hin godaantii dhukkisuuf godaanti sirbaaf godaanti gomboo qubatti gomboo deebi akkanuma sirbiti raaboom gan 8 raaboom akkan sirbiti malee waan dhibiin qabdu gadoomin jirra raaboom barsiisuu jirra gadaan nu dur jirti itti deemina abbaa qaaqullee na bokkuu duriyyu haga gadaa tana gadaa yaayya jedhani gogeessa kanaan nami bokkuutu warrum kiyyaa kanaan barsiisuu jirra. Sadarkaan raabaa kanarratti ga'ee itti gaafatamummaa qooddachuun abbootii gadaa baallii harkaa qaban waliin aadaa fi jireenya uummataa guddisuu keessatti tumsaa akka jiranis adulaan kunneen himanii. Nu amma sadarkaa kanatti raabaa ga'ee amma kurfa abbootii gadaa sun waliin qaba maramarii obbaatii waan aadaa Booranaa waan jila barbaachisa waan ayyuunan barbaachisaa katolchaa waan maramarii aadaa Booranaa kattiin bulmaata Booranaa akkamiin bula aadaa Booranaa akkamiin qajeelchina waan jiru jireenya akkuma aadaa Booranaatti nuun kun muluu wal gaafii qabna. Abbootii gadaa warra ammaan tanan harka qabullee nag tokko eegin nu filatan. Dubbii Booranaa tokko siin qa'ee jaarrota wal dhabdee yoo siin dhuftu qaraayyuu raabatti maxxaa jedhan. Maaniif jennaani sadarkaa didiqarra gar guddaa ol geessuuf. Dhaalee aadaa seenaa fi sirna gadaa abbootii isaaniirraa dhaalan ijoollee isaanii sadarkaa dabballeerra jiran barsiisuun aadaa isaanii kan itti fufsiisan ta'us adulaan raabaa abbootii gadaa kunneen dubbatu. Amma yeroo ammaa ilmaan ta'e dabballe sadarkaa dabballee gubbaa jirti tanuma itti guddifnu warrilleen kan mulaalaa fuulduraa fi sadarkum kan qabata
itti guddataa ta'e beekumanaani walirra dabarsa dhalootirra dhalootatti akkanaani aadaa gooroo hojjan. Nuti aadaa tana abbootii ta'e irra baranna. Abbootiin ta'e immoo akaakuuwwan keenya irra barate. Akaakuuwwan keenya baaboo keenya irra barate. Nulleeni ijoollee ta'e hin barsiifne. Ijoolleen ta'e illee ijoollee fi barsiifte. Akkanaan aadaan aadaa dhalootaa walitti dabarsaa deeman. Xumura guyyoota arfan moonaa sirbaattis dubartoonni haati warraa luba adulaarraa ba'aa gonfoo fi ciicoon faayamanii siiqqee harkatti qabatanii faana duwwaa moonaa sirbaatti hiriiraan ruuddii bahuun kallattii abbaa warraa isaanii fuuldura dhaabbatu. Abbootiin warraa isaanis kallattiin sirba mokee wayita sirban dubartoonni callisanii siiqqee harkatti qabatan lafa dhaabuun dura dhaabbatu. Kanaan booda moonaa mirgaan darbanii gara mana ofiitti galu. Dagaagina aadaa kabajaa fi aantummaa abbootii warraa isaaniitiif qaban mul'isuufis akka ta'e dubartoonni kunneen himanii. Yuunivarsiitiiwwanis aadaa seenaa fi duudhaa uummataa guddisuu fi hojiiwwan qorannoo itti fufiinsaa fi hiikaa qabu hojjechuuf beekumsa naannootiif xiyyeeffannaa kennuu akka qabanii barsiisaa fi qindeessaan garee qorannoo seenaa fi aadaa yuunivarsiitii Bulee Horaa Guyyoo Doyyoo himanii. Yuunivarsiitiin uummata naannoo dhaggeeffachuu qabdi. Uummata naannoo harka qaba. Environment waan jenna harka qaba. Kanaaf waan itti fufiinsi qabaa tokko waan hiikallee qabaa tokko waan ittiin hin qaanumne tokko hojjechuuf yuunivarsiitiin uummata naannoo dhaggeeffachuu qabdi. Waliin hojjechuu qabdi. Yuunivarsiitiin Bulee Horaas garee aadaa fi seenaa uummata Oromoo qoratu hundeessee hojjechaa jiru gara dhaabbataatti guddisuuf qophii xumuru. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'e Taarraqeen Koorsaa godina Booranaa Aanaa Reeroo Ardaa Jilarraa.